Hi family, jirtuu ashamaa harka fuunee obboleeyyan YouTube chaanala kiyya jalatti argamtanii. Egaa viidiyoon kiyya akkuma asirratti argitan caaltuu namni hin beekne hin jiru. Caaltuun jaarsa lammaffaa argachuu ishii hin gammannee fi akka muktaarii Samiraa irra fuudheetiin isii aarsee silaa isilleen heerumtee bakka dura aarte san osoo gammaddee jennee fi eene jechuudha. Dubbiin akkasiin taane yoo kana laalanii dhugaa diyaaspooranii amantii hin qabu isiin diyaaspoora jetteetiniin gaafsan jaalatte innillee yeroo viidiyoo isii asiin duraatirra dubbatu maaliif biyya alaatirra biyya kana dhuftee isiin jettee gaafii yeroo dhiyeessituu fi akkasuma viidiyoo filafiititti hordoftoota fuulduratti jechuudha. Haalumaaf amala isiittu natti tolee qalbii isiin hawwatee isii jaaladhee sababa isiitii jecha biyya alaatirraa gara biyya keessaa dhufee sababaa caaltuutii jechuudha. Yeroo inni dubbatutti akka yaada isaatitti dubbiin amma yeroo dubbatan dubbiin immoo faalladha. Dhugaa caaltuun obsi haa kennu. Waa argatulleen inuma jira, dhabulleen inuma jira. Kama biraa rabbisii haa baasu jenna ka carraadha wanni hunduu maal godhan. Silaa akka muktaaritii heerumtee sargii akka gaarii godhattee gammachuu argina jennee eegne. Hin taane namni biyya diyaaspooraan biyyoota garaagaraatirraa galu kun hin amanamuu osoo jaartii fa'aa qabu hin qabu namaan jedha hin beekamu sirriitti gadi fageessanii gadi fageenyaan qorattuu barbaachisa. Anillee bakka diyaaspooraa biyya alaatirraa dhufe jedhee jaaladhee akkasii walii gallee sargii godhachuu deemne jettee odumaa isiin eeyduu. Ani baguma osoo sargii godhattee bultii gaa'ila keessatti hin seeniin baguma akka inni jaartii qabaate beekte jedha. Lafa jala beekuun bareeda. Namoota hedduutu bultii seene. Eegasii akka inni bultii qabu beekee jechuudha. Ati kaluu jirtaayyuu siin jedha kaluu jirtaa osoo gaa'ilatti tarkaanfattanii jaalala eegaltan malee osoo gara gaa'ilaatti hin tarkaanfatini akka inni jaartii biraa qabu hundoom namoonni gariin hin beekamu. Odeeffannoo garaagaraa yeroo yuutuubii kanarra gadhiifamu namoonni hedduun jaartii 4 qaba. Caaltuu malee yaa salaam. Egaa hordoftoota kiyya salaamtaa isin gaafachuu hin daganne assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Kabajamtoota fi jaallatamtoota daawwattoota hordoftoota yuutuub chaanala Haliima Orootuubii jala argamtan baga jiraattanii hundumti keessanuu ammallee naaf jiraadhaa isiniin jedha. Jaalalli keessanii kiyyallee qilleensarraa isin haqa qabu isiniin jedha hunduma keessanuu isin jaaladha. Jaalala hunda keessanuu kan dhiirallee kan shamarranillee obboleeyyan kiyya hundumti keessanuu warri haga ammaa maatii naaf taatanii na jajjabeessaa turtanii hedduu tokko naaf galatooma naaf jiraadha isiniin jedha. Warroonni amantaa birallee ashama harka fuunee kan gamaa yuutuub chaanala kiyyaa haarawaa dhuftanillee nageenyi kiyyaa bakkuma jirtan hunduma keessanuu isin haqa qabu kan alaa kan biyya keessaa kan na hordoftanii jechuudha. Hedduu tokko naaf galatooma yaada keessanii viidiyoo garuu haa xiqqaatullee namni muraasni illee ilaalu garuu laayikii hin dagattanii. Koomantiillee hin dagattanii laayikiin haamileedha. Koomantiin immoo yaada yoo ta'ellee yoo ta'inillee yaada nama deeggaruudha jechuudha. Haamileen hin jiru. Viidiyoo eegalaaltanii laayikii gochuu hin dagatinaa. Laayikii tuqaa maaliif ani yeroo hunda laayikii fi nama nan kadhadhu jedheetiin hin dhiisa. Kanaaf laayikii tuquu hin dagatinaa. Eega viidiyoo irra dhuftanii ilaaltan laayikii yoo gootan laayikiin sun faca'ee namoota birallee hedduu akka bira ga'u ta'a. Laayikii yeroo hedduu hin dagattanii laayikii godhaa. Laayikii yoo gootanis homaa wanni tokko isinirra wanni hir'atu takka hin jiru. Viidiyoon dalaynu viidiyoo noormaala. Viidiyoon taane namni laayikii godhaa oola kan noormaala hojjennu kana haamilee wal jajjabeessine maal ta'a walaa jajjabeessinu. Hundi keessanuu kan argitan kan viidiyoo kiyya daawwattan laayikii osoo hin goone biran tarinaa laayikii godhaa. Walaa jajjabeessinu isiniin jedha. Dirqama namni boo'ee nama kadhachuu qaba. Dirqama sirbuu qaba. Dirqama nama arrabsuu qaba. Kanaaf yaada viidiyoo keessatti hin dubbadha. Kanaaf laayikillee godhaa koomantiillee barreessaa. Laayikiin koomantiin haamilee keessanii haamilee nu jajjabeessaa isiniin jenna. Akkasii baarakallaa fiikum kan nu jibbitanillee kan nu jaallattanillee nu jajjabeessaa. Jaalala teessaniif jibbaa keessan ani isin argu rabbi isin argaa jechuudha.
Wallee walillee hin goone walillee hin arrabsine viidiyoon taanillee gadi hin dhiifne kanaafi namni kamuu waa haa guddatu kan viidiyoo noormaala dalagu kan viidiyoo hin taane dalagu anuu kana keessa hin jiru kana isin deeggara osoo anuuyyuu viidiyoo arrabaa viidiyoo fokkataa waan hin taane gadhiise nan deeggarina isiniin jedha maaliifi boruu rabbiin irraa nama gaafatuuf deemaa jechuudha nama viidiyoon taane gadhiisu kanaafi. Nuti viidiyoo noormaala gadhiifnaa namni kushiinaa mana namaa keessa jiru viidiyoo ofii immoo firiidamii ta'eetiin waraabuu hin danda'uun beektanii qimami mana madaamii walaa jajjabeessinuun jajjabeessaa. Nullee gaafa biyya galle tokko viidiyoo noormaalaa firiidamii taanee waraabna. Namni biyya namaa jiru ni beektanii warroonni jirtan qimamiin firiidamii ta'ee waraabuu hin danda'u. Kanaaf viidiyoodhaan suuraa namaa akkasuma viidiyoo tiktookii gadhiifnaa haga sanii nu jajjabeessaa. Jaalalaa fi fedhii keessan yoo taate sabiskiraayib illee godhaa. Laayik illee godhaa. Koomantii illee barreessaa. Laayikii fi koomantiin hamileedha. Hamilee nuuf ta'an jajjabeessaa isiniin jedha. Erga rabbiin gara chaayinaala kennaa isin fidee jechuudha. Akkasii waa'ee caaltuutti yoo deebi'e caaltuun akkanatti firoon akka abbaa manaa qabu wal lolanii guyyaa kaleessa viidiyoo ishii gadhiifte jechuudha. Guyyaa kaleessaa immoo guyyaa dheengadda viidiyoo ishii gadhiifte. Firoo duwwaa ishiin jaarsa argadhe jettee gammaddee sargiif qophooftu inni jaartii biraa qaba. Abshiriyaa caaltuu ta'enna jaarsa argachuullee inuma jira dhabullee inuma jira. Silaa akka Samiiraa fi Muktaariin sirratti jaartii biraa fuudhee haamilee kan keessi cabse silaa atillee heerumtee osoo haamilee nama cabse haamilee cabsanii bareeda garuu. Hin taane maal godharee kanaaf kalutti beekuun keetu waan tokko jechuudha. Gaa'ila keessa seentee ammallee gaa'ila ijaarte gaa'ila diiguun ni ulfaata. Gaa'ila marraa hedduu ijaaranii diiguun ani baga kalutti beeytayyuu firoon akka si malee haadha mana biraa qabu. Akkanatti nu osoo sargii kan kee gammannee eenyu caaltuun akkanatti firoon haadha manaa kan biraa hin qabaa dhageenne homaa miti maal godharree obsa sii haa kennuun aariin ati obsi akka aaran hin ta'anii. Milkaa'ullee nama jiru dhabullee nama jiru hunduu carraadha. Kanaaf nuti sargii qophoofne osoo eenyu akkanatti caaltuun firoon abbaan manaa ishii haarofti amma dhufee ishii jaalate osoo jaalala jedhu jaalalli isaa siin dura abbaa haadha manaa qabaachuu taate wanni godhan hin jiru maal godharre. Kanaan booda diyaaspooruma amanuun hin ulfaata. Diyaaspooraan hedduun osoo haadha manaa qabu hin qabu jedhee bifa haarawaan nama godhuu deema. Amma namni keenya keessattuu kan biyya keessa diyaaspooraa kana fedha. Diyaaspooraa kana kan jedha. Diyaaspooraa kana haadha manaa hin qabu hin qabu isaan beekamu. Akkasuma kan shamarran illee kan biyya alaa jiru jechuudha. Shamarran hedduun jaarsa hin qabu jettee dhiira tokko dogongorsaa jirti. Kanaaf osoo jaartii qabdanii nama dogongorsinaa warri siingilii taatan bichaan fuudhaa malee. Warri dabilii taatan kun maaliif nama gowwoomsitanii kan shamarranii ani hundaafuu qixxuma dubbadha abbaan fedhe naa jaalatu abbaan fedhe naa jibbu kan shamarranillee kan osoo abbaa manaa qabdan nama jaalala keessa galchitanii eegasii rakkoon keessan wanni isin dhoysitan sun dhaga'amuu nafuu dhaga'amu kan dhiirallee osoo haadha manaa kan duraa qabdan duruma amansiisaa itti hima abbaan sun yoo ta'eef isin haa jaalatu isin yoo hin taaneef immoo isin osoo kalutti isin dhiisaa jechuudha. Jaalala keessa wal galchanii waliin dubbatanii. Waggaa takkallee taatu wal janajjananii waliin dubbatanii eega qalbiin jaalala keessa galte immoo wanni namni dhoyse sun haga fedhanillee osoo dhoysanii hin dhokatu jechuudha. Kanaaf jaalala keessa wal galchitanii waan boru dhaga'amuun isaan hin hafne kana osoo lafa jala gizeen osoo itti himtanii gaafuma haay waliin jettan sani ani si jaaladhee jira. Garuu haadha manaa qaba dabalachuu barbaada akkaminatti heerumtaa na jaalattaa sii ta'a sillee horachuu hin danda'a yoo kan dandeettan taate jechuudha hin dandeenye jireenya yeroo ammaa kana takkaayyuu dadhabsiise jechuudha. Kan shamarranillee yoo abbaa keessan qabaattan abbaa manaa keessan san jabeeffadha. Akka Sheek Amiin Ibroo baanu viidiyoon isaanii marti isaatu nama kolfisiisaa beektaa. Beektu hordoftoota viidiyoon Sheek Amiin Ibroo hedduu tokko nama kolfisiisa. Miskiina wallaa jedhan. Miskiina wallaa dhiirsa oonnaa irraa jaarsa naa ta'a jettee yaadda. Inni kanallee janaajjanaa silkiin kun waan hin goone hin qabu jedhu isaayyoo amma kanama jaalallee waliif fidee waliif buusaa jiru kana duraan namni takkama fuudhaa takkama astagfirullah
Bara kana waan nama hin goone hin qabu. Silkima kana waliin nama fidallee silkima kana nama hiikallee jechuudha bara kana. Maal godharree danda'uudha. Danda'uudha waa maraafu. Osoo dhugama jirtu waliin himanii namni amma dhugaa yoo itti hime na dhiisaa. Dhugaa jirtu yoo itti hime na dhiisaa jedha. Maarree yoo inni si dhiise yookaan isillee yoo si dhiiste dhugaa jiru itti hima mi'aanii bara nama har'a dhugaa nama hime borullee dhugaa nama hime nama wajjin jiraata. Namni har'a nama kijibe borullee nama kijibee tabirallee akkasuma kijibaa jechuudha. Maaliif barnoota ta'a jechuudha. Barnoota. Ati har'a soo kijiba baratte borus hinuma kijibda iftaanis hinuma kijibda guyyaa itti aanullee nama kijibda akkasuma dubartii hedduu fuudhuu dandeetta jechuudha. Akkasuma viidiyoon kiyya kana fakkaataa haga viidiyoo biraatti wajjin turtii gaarii baay'ee.